Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessotti meeshaaleen kontiroobaandii konkolaattota FSR 6 kan lakkoofsi gabatee isaanii duwwaa 1923 AA 35957 AA 44990 takka ET duwwaa 1336 AA ta'ee fi konkolaattota lakkoofsa gabatee hin qabneen naannoo Somaalee iddoo Mulluu jedhamu irraa fe'anii gara Finfinneetti osoo geejjibsiifamu eeruu hawaasa irraa argameen aanaa mi'eessoo magaalaa Asabootitti to'atamuu hoogganaan waajjira poolisii aanaa mi'eessoo Inspektar Itti Aanaa Taamiruu Gammachuu nutti himan. Hawaasi yeroo nu kennuudhaan naannoo magaalaa Asabootitti daandiitti cufsiifnee osoo imalarra jiranii hundumtuu daandiin gaafa cufameeru duubarraanis paatirooliidhaan hoggaa jala buunu filannoo biraa waan hin qabneef garatti deebi'an konkolaataa kana dadhabanii keessaa bu'anii baqatan ta'uu isaati. Naannoo Somaalee Mulluu bakka jedhamu irraati achirraa fe'ee osoo gara Finfinneetti imalaa jiru eeruu hawaasni nu kenneen konkolaattota 6 kana qabuu dandeenyee jirra. Meeshaaleen qabaman kunis shiishaa, qorichoota garaagaraa, uffata, sigaaraa fi kophee adda addaa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 83 olitti shalgamuudhaan. Meeshaaleen qabaman kunneen yeroo ammaa abbaa taayitaa galii fi gumruuka federaalaa damee Arba Rakkatteetti kennamuun mootummaaf galii ta'eera. Qoricha gosa adda addaa jira. Huccuu gosa adda addaatu jira. Akkasumas sigaaraa, shiishaa, kophee adda addaa kan keessatti argamu ta'uu isaati. Daldalli seeraan alaa kun akkuma qabameen gara gumruuka Arba Rakkatteetti galchinee miiliyoona 100 miiliyoona 83 fi 796,250tti shallagamee jechaadha. Miidhaa daldalli seeraan alaa qabu irratti hubannoo hawaasni qabu cimsuufis hojii hojjetamaa tureen hawaasni hojiilee daldala seeraan alaa to'achuu irratti qoodni baataa jirus cimaa dhufeera jedhumu itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa aanaa mi'eessoo Inspektar Itti Aanaa Muhammad Ibrahim. Daldalli seeraan alaa bu'aan qabu biyya kuffisaa dinagdee biyya keenyaa irratti kufaatii fi daqayyuu uummataa wajjin walgahii garaagaraa irratti hubannoo kennaa turre. Hubannoo kanarraa kan ka'e uummanni eeruu nu kennan. Gaafa nuti makiinaa takkitti qabu dhaynu makiinaa takkitti qabni gaafa garagalu makiinaan 5 ammoo nu dhokotee jira. Isallee eeruma uummataatiin dhaynee makiinaa 6 toonne uummanni iddoo sanitti daldala seeraan alaa bu'aa nu qabu kufaatii biyya kanaati jedhanii nu gargaaran uummanni. Ammallee hawaasni aanaa mi'eessoo miidhaa daldalli seeraan alaa dinagdee biyyaa irratti qabu hubatanii akkuma kanaan duraatti odeeffannoo qaama nageenyaatiif kennuu akka qaban hoogganaan waajjira poolisii aanaa mi'eessoo Inspektar Itti Aanaa Taamiruu Gammachuu dhaaman. Daldalli seeraan alaa kun miidhaa qaba biyya irratti dinagdee biyyaa irratti miidhaa waan qabuuf uummanni keenya isa kana beekee bakka arganitti karaa bilbilaatiinis odeeffannoo qaamaanis karaa hundumaatiin akka nu cina dhaabbatu hawaasa keenyaaf ergaa dabarsuu barbaada. Jiraattonni naannichaa dubbifne tokko daldala seeraan alaa ittisuun cimee itti fufuu akka qabuu fi gama isaaniitiin eeruu poolisiif kan kennan ta'uu dubbatan. Yoo nama daldala seeraan alaa kana kan dalagu yoo argine poolisii hawaasaatiin poolisii kennaa fi eeruu nu kennina. Daldala jechuun ammoo seera qabeessa yoo dalagame hoyyaadha malee kontirbaandii jechuun biyya keenya daddabsiisaa biyya keenya gad buusaa. Kanaafuu daldala seeraan alaa kun hin barbaachisu. Kana booda daldala seeraan alaa hojjetamu yoo argine konkolaataa daldala seeraan alaa kontirbaandii qabatee deemu yoo argine poolisii kennaaf odeeffannoo kennina. Tokkoffaa kontirbaandii jechuun daldalli seeraan alaa dinagdee biyya irratti illee hacuuccaa guddaa qaba jechuudha. Kufaatii biyyaa kana fida waan walitti bu'insaa keessaa illee tokko jechuudha. Gabaabduutti. Kanaaf waajjirri poolisiidhaa arraas boruus ta'ee akka godina keenyatti akkuma ammaan tanatti itti fufuu qabaate jechuun qaban.